والله كلام ميليشيا يعني بر ندي تو ديفر فيكتوري ميليشيا انا خلاص كنت انا ابو دغ اي ميليشيا كده والله قد انا ابو جرت انا قد انا فنياني كويت كبده فجرت كمان وانجيل يرو تكمل فهمني ايه سر ارغد يرو تكمل فهمني جد ميليشيا ده خلاص وانت كراغم من كبده Dhaggeef gaaffii tokkon si gaafachuu barbaadan. اي دقيقه مراسه قفا قباده في غافته Namas qayyamuu malee waan deebistus hin fakkaattu. maal jette Namas qayyamuu malee waan deebistu hin fakkaattu. maal eessarra mul'ata isaa kallacha kiyyarra mul'ata moo afaan kiyyarra mul'ata moo maalirra mul'ata Hin beeksisa warri beekumsi keessa isaanii hin jirre arrabsoo amantaa gadi namaa gadi qabu. inna lillahi wa inna ilaihi raji'un abboo hibatame maqaa rabbiiti rabbiin hafuurri akkana si godhu kun akkana si dubbisu kun si keessaa rukutamu yatawaggaa yuhun Maal waggaata sirraa waggaama. maali gaafii kan keetti bu'e amma dhiisite Gaaffiin koosa duraan mucayyoo gaafachaa turte waa'ee Yesuus. okay Yesuus jechuun fayyisaa biyya lafaa akka ta'e kanatti beekuu qabdu. fayyisaa afaan maaliitti fayyisaa jettee hiikte hiika isaattu fayyisaa jechuudha mi akka jechaa jirtutti Fayyisaa jechuun maal jechuudha? Fayyina jechuudha. maqaan yesuus fayyisaadha moo Fayyisaadha. kalaas amma boodaan fayyisaa jennaan fayyisaa eenyu jennaan Fayyisaa biyya lafaa. abbaa isaatu biyya lafaatti moo fayyisaa maqaan yesuus fayyisaadha afaan oromootiin ayyee fayyisaa gurbaa tokkotu beekte feesbuuk irratti fayyisaa leellisaa moo fayyisaa furii jedhe Isa keessaa fayyisaan bal maqaa namaati afaan oromootiin sin gaafannanii fayyisaallee maqaa kanallee fiddane maqaluu kan maal fayyisaan maqaadhaa kun isaa hiika malee hiika maqichaati malee fayyisaan maqaa yesuusii miti fayyisaa afaan oromootiin itti buggaaftan Ela wangeela Maatiyus boqonnaa tokko lakkoofsa 21 irraa kaasee siifan dubbisa akkas jedha waa'ee maqaa Yesuus. Yeroo garbeeliin Maariyaamitti waa'ee mucichaa taasoo yeroo inni dhalachuuf jiru maqaa isaa Yesuus jetteen moggaaftaa. Inni immoo ofii isaatii saba cubbuu isaaniitti isaan fayyisa jedheen ergamaan Waaqayyo kun. Kun hundinuu inni Waaqayyo gooftaan kana karaa afaan raajichaatiin dubbate raawwatamuuf akka ta'e inni kun durboo irraa hin ulfoofti ilma sindeessi maqaa isaas Amaanu'eel jetteen moggaasti jedhe. Amaanu'eel jechuun Waaqayyoon wajjin jira jechuudha. Achuma waan dhufeedha. Ergamaan Waaqayyoo karaa kan isin jedhan gaafa Gabreeliin dhufee Mariyaamitti dubbatu afaan maaliitiin itti dubbate Oromiffaan itti dubbate Oromiffaan miti. maaliin itti dubbate afaan kamiin itti dubbate Hiikamee dhufe. afaan kamiin itti dubbate hiikamuu isaanii beekaa afaan kamiin itti dubbate Afaan ishiin dhageessuun itti dubbate. isheen afaan isheen dhageechu maaliidha Amma isaa miti ani isa wangeela irraa hargeen sitti malee. wangeelli kun hiikkaadhaan kan gaafadhe afaan inni dubbate maali afaan isiin beektu kan isii itti dubbate maali Kunoo san amma sii dubbise ka. kun afaan oromoo dubbisti afaan oromootiin itti dubbate ennaan lakkii jette afaan maaliitiin itti dubbate siin jennaan afaan ishiin dhageessu jette afaan ishiin dhageessu maalidha Dhaggeeffadhu hiikameet na bira ga'ee maqicha immoo isa
asirraa dubbisatoon taane hojiidhaan waan an argee fi maqaan Yesuus fayyisa. Yaa Oromoo. Afaan maaliitiin itti dubbate? Ati maqii kama qichaa baruu barbaaddaami? Yesuus jechuun fayyisaa jechuudha. Kanaan fudhadhu. Hiikuun duratti afaan maaliitti dubbate? Afaan fakkeenyaaf afaan Amaariffarraa Oromootti hiikoo barbaade jechisan Amaariffa ta'uu beekuu qabdaami? Maaliin itti dubbate? Afaan maaliitiin itti dubbate? Atamma maqaa Yesuus baruu barbaaddeemi? Bakka kalas nama wajjin haasa'uu geessee jirtu jechuudha. Amma arguu jirta afaan inni itti haasa'e hin beektu ati rakkoodha akka kanatti afaan maalirraa si hiikame macaafni hanqee. Atamma jibbiinsa amantaadhaa qabduuf akkas jetta malee maqaa Yesuus jechuun fayyisaa jechuudha. An jibbiinsa dubbachuu jira amma si wajjin kolfuu jira bara akkasiin jedhee maqaa afaan maaliitti dubbate. Sii deebi'ee bakka Yesuus jechaan fayyisaa jechuudha. Kanaan fudhadhu naa ta'e. Yaa nama koo yaa Oromoo. Ila fakkeenyaaf Qur'aana yoo fudhatte nuti muslimtoonni Qur'aanni Nabi Muhammaditti Arabiffaan dhufee jennaan. Gaafa Gabreeliin Maryamitti dhufee dubbatu afaan maaliitiin itti dubbate? Afaan ishii yeroo dhageessu sana. Afaan isheen dhageessu maalidha? Afaan yeroo isheen dhageessu afaan Ibrootaatti na fakkaata. Afaan Ibroota natti fakkaata jechuu jirta sami? Iddoo kanarra hin jiru kan waan asirra hin jirre sitti himan. Waan an dubbisen dubbadha. Ilaasi addaan baafadhu kootu kamal. Osoo addaan hin baafatin nama wajjin haasa'uu hin dandeessu. Addaan baafadhu qoradhuuti afaan Ibrootaa keessatti haa ta'u afaan Aramaayikii haa ta'uti kamatee haa ta'u. Addaan baafadhu hubadhuuti kootu. Osoo kan addaan hin baasin. Waan wangeela irra jiru malee sitti hin dubbadhu. Waan wangeela irratti hargee waan an dubbise malee iyyuu sitti hin dubbadhu ani. Ati istirii na gaafatte miti maqaa Yesuus fayyisaa jechuudha. Afaan isiin ittiin dubbatte afaan hundeedhaa bariitii kootu achi booda na wajjin haasa'e. Wangeela namarra sii dubbisetti waa'ee Maariyaam hin dubbatu. Waa'ee Maariyaam afaan kanaan itti dubbatee wangeela sii dubbise naan jettaasa. Wangeela irratti Yesuus fayyisaa akka ta'e dubbata malee Maariyaamitti akka afaan kanaan itti dubbatee hin jedhu waan hin jirre hin finne nuyi. Innaa deemee gaafii tokkoon si gaafadha waan ammas ture dhagaa ture. Mee waa si gaafadha ayyee waa si gaafadha waa xiqqeesse. Faranjiin Yesuus hin maal jettee waamti? Akka saagaletti waamti. Ani faranjiidhaan maana gaafattan. Atillee akkuma si galee oofuu jirta gaa. Ani faranjiidhaa. Maal macaafni kan kee faranjiirraa hiikamee miisa? Ani faranjiidhaa Oromiffaan na gaafadhu ka atis Oromiffa dubbattanis Oromiffaan sitti dubbachaa jiraami. Yesuus Oromoodha moo Maryam Oromoodha moo ati maal jedhee Oromiffaan si wajjin haasa? Oromiffa keessa jechi Yesuus. Isa kan faranjii. Ati macaafa hundeedhaa na wajjin haasii malee. Faranjiin gaafadha tayyib faranjiin ni gaafadha. Ati ammoo eessaa fiddee maqaa Yesuus jiru? Faranjiin hin beektu. Maqaa Yesuus jiru. Si deebise. Ani wangeela. Maqaa Yesuus jiru kana Itoophiyaa keessatti oomishtanii. Itoophiyaa qofa keessatti oomishtanii erga sana ammoo maqaa Yesuus jedhu kana Itoophiyaa keessatti oomishtanii Itoophiyaa keessatti achumaas baastanii Yesuus jechuun fayyisaa jettanii afaan maaliitiin fayyisaa jechuudha mee? Mee afaan maaliiti? Fakkeenya afaan fayyisaa jechuudha maal jedhama? Adaanyii jedhama. Fayyisaa jechuun adaanyii jedhama. Isa afaan dhiise kan nuti afaan Oromoo dubbachaa jirran qoonqaa biraa dhiisi. Ingiliffa dhiisa maariffa dhiisa afaan Oromootiin asitti dubbatu. Yesuus jechuun afaan Oromooti. Yesuus jedhu afaan Oromooti. Fudhadhu isa wangeela irra dubbadha malee mana maariffa jiraate Ingiliffa jiraate wangeela koorra kan jiru afaan Oromootiin Yesuus kan jedhu sii fudhadhe. Kana yoo si deebi'u baate dhiisiiti. Wangeelli kun otoo Nabiyyi Muhammad dhufee Quraanan barreessin dura waan jirudha. Yaa gurbaa waan wangeelli dhufee dhiisiiti hankisiin jedhani. Wangeelli peenteedha zamana kaluu kana dhufe waggaa 125 qofa. Peenteen akka dhufte peentee maawwanni jedhu waldaan peentee jedhamu akka hundaa'e waggaa 125 umrii akaakayyuu kiyyaa keessatti taqriiban. Isa gaarii dhageetti argise. Akaakayyuun kiyya jiru hundoofte dheengadduma kana waggaa bara 19 duwwaa irratti hundoofte malee achi dura peentee waldaan jedhu hin jiru. Peenteen kaluu kana hundoofte. Ganda keetti argite isaa dhiise. Isa mandaratti haasofte argite haasa'iniiti. Otoo Nabiyyi Muhammad dhufiin dura jira.
Dhageessee amantaa musliimaa itti amma eenyu taatu kana dura yaa kan gurbaa ture kana. nama ani waan umrii si gaafachuutti hin jiru yaa gurbaa nama yaa ilma nama yaa ilma nama Yesuus jechi jedhu kun jecha afaan Oromooti isaatiin irraan gubin Sii deebisee. Irra hin Maal deddeebiin jettee na gaafii deebise? biraan si gaafadha. Irra maal deddeebiin. jettee na deebise Beekaa yeroo gubuuf irra hin deddeebiin waan si gaafadha yoo eeyyamamaa taate. yaa qaalicha na deebisi jechi Yesuus jedhu afaan maaliiti Yaa qaallicha manfas waggaa. Isa dhiisiiti. Kan inni sii deebi'e Yesuus jechuun afaan Oromoo wangeela irraa kan hin arge sii hime. Hin ta'u yoo jette fudhachuu dhiifta malee gaafii biraan si gaafadha. Yesuus siin jedhe yaa qaalicha namaa yaa qaalicha yaa ilma namaa yaa Oromoo yaa nama yaa ilma Aadam afaan maaliiti Ilma Yesuus jedhe ilma Adaam hin jedhine. Adaam irraa Kiristoositti lammaffaa dhaladhane. Yalla yoo fuudhee jiraate rakkoon qabu yoo Yesuus fuudhee jiraate ilma Yesuus hin jedhaati. Akkis hin jedhe Yesuus jechi jedhu afaan maaliiti? Sii dubbisee mi amma hin dhaggeeffanne? Afaan maaliiti? Afaan kana jedhi naa dubbadhu. Ani kan hin dubbisu wangeela, kan hin itti amanu wangeela. Wangeela irraa Ani kan waan hin biraa arge si Yesuus gaafadhe. fayyisaadha. Ani Waan biraa kan si maqichaa gaafadhe. Yesuus jechi jedhu afaan maaliiti yaa ilma namaa? Ani afaan kamiin sitti dubbachaa jira? Oromoo keessaan Oromoo natti dubbachuu jirti. Innaa Yesuus jechuun afaan maaliiti ree? Yesuus jechuun wangeela irratti akkan dubbisetti Yesuus jechuun wangeela irra akka jirutti Yesuus jedhe. Yesuus jechuun fayyisaa jechuudha. Sii ta'ee? Yesuus jechuun fayyisaa jechuudha. Hiikuudhaan dura afaan maaliiti? Yesuus jechi jedhu. Irra hin deddeebiin egaa sii deebisee. Hin deebifne afaan maaliiti? Yesuus jechi jedhu. Sii deebisee bira darbe bakka. Yesuus jechuun wangeela irratti Lakkin Yesuus fayyisaa deebifne akka Yesuus ta'e. jechuun afaan maaliiti? Afaan maaliiti? Wangeela irra afaan kanaan jedhu. Xayyee baatee macaafni kan kee waan tokko himu hin beeku jechuudha ree? Istirii miti keenya jireenya dubbata malee. Jireenyi afaan hin qabu moo afaan keessan jireenyi afaan malee dubbatama moo? Amma yoo yeroo gubuurra waan ansi gaafadhe eenyu taate. Yeroo gubuudhaa miti kun waan guddaadha beeki. Kun bar bu'uura kan kee diigu jira. Tamam? Sa'aatii taphachuutti hin jiru akka kan keedha. Akkis hin jedhe Yesuus jechuun afaan maaliiti? Afaan ebaluuti dinatti mimi. Afaan addunyaa kana Oromooti. keessa jiru jechuun Afaan Oromoo. afaan Oromooti. Kan hin dubbadhu afaan Oromoo afaan Oromoo kun. Yesuus jechuun afaan Oromooti. Kalaas bareedaadha kalaas amma kalaas naaf galee jira. Cufe gaam. Kanaan cufi bira darbiisan si gaafadhutti naa darbe. Akka amma naa galeetti hin jira Yesuus jechuun afaan Oromooti naan jedhe. Kanaafuu Oromoo Gaabreeliin gaafa dhufee Yesuus Maryamitti dubbatu afaan Oromootiin dubbate jechuudha. Dhageenyee jira. Itti fufi gaafii kan kee. Kaniin si gaafachuu barbaade. Quraana irratti waa'ee Yesuus quraanni hin dubbata. Waa'ee isaa dubbata. Malee waa'ee Yesuus hin dubbatu. Yesuus jechuun maqaa forjiidha yaa goobazi ko Oromoo qofa bira jira. Itoophiyaa qofa keessa jira maqaa orjinaadhaa miti kun. Maqaa forjiidha. Isaanoo. Uummanni peenteen Itoophiyaatii fi Ortodoksii wal geettee moggaafate. Dheeressiin kaan dheeressiin. Hin dheeressii waliin haasofne yoo itti Yesuus naan jedhin gaggabaabsiin kaate Yesuus attaase. maqaa jedhu ani hin beeku. Yesuus maqaa jedhu ofirra gadi. Isaanoo. Yesuus maqaa jedhu kiristaanatti moggaafate garuu Iisaadha. Isaanoo. Isaadhaan itti dubbate Maariyaamitti. Iisaa jedhee maqaan isaa Iisaa jedheen. Maariyaamiin sanyii kam turte? Israa'el. Isaa jechuun afaan Israa'el moo afaan Arabiire? Afaan Aramaayikiiti dubbate. Akkamitti barreeffame ree quraana irratti? Eessaa dhufee barreeffame waa'ee isaa kuni? Dhaggeeffadhu. Nabiyyi Muhammad dura gooftaan Yesuus kan dhalate waggaa 1,000 wayii dura. Nabiyyi Muhammad waggaa 1,000 wayiitti dhalatee waa'ee Yesuus akkamitti beekee barreessuu danda'e? Waggaa 1,000 wayii miti bakka isaan illee sirreeffadhu waggaa 500 wayii akkas. Waggaa 1,400.
إنا لله وإنا إليه راجعون. إيجا يا ربي إيجا نبي ولا لا بيك أو إيجا سيبنا يا نبي ربنا يا رب. وقال إسم بيك بشري وان واي تربة نبي محمد بيك نبي محمد عليه الصلاة والسلام. إيشين ناتا أنسيسي أوسانا بيك دورا سيجي إسا بيجي جيرو لكن واي جدا يسوس أكمت بيكي بري سودان دي لا نبي محمد عليه الصلاة والسلام بيكيتي متربي تتيمي ما جدان قرآن كيستي وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم على إذ يلقون أقلامهم على مريم أجرا يرو مريم فرأتشوف قديس ورابجة يرو إسان هتا وليبو سنسانة برنجرتو جدان سيقالتي ويرو سوى المور من سن برنجرتو تلك من أنباء ذلك من أنباء الغيب وانا تبرنجر إني كوني نوحيه إليك وانا تبيكسيج تقولوا جرا ربي تتمي ربي تو وانا محمد برنجر وانسا ويرو سنتوري أكاد أن تدار دكاتة مال جرا كان قوتو ربي تتمي نبي محمد برنجر hunda isaatti mee akka inni dhalatee amma inni gaafa ol fudhatamutti nabiyyi Muhammaditti rabbitu hime. نبي محمد دي عليه الصلاة والسلام واي عيسى تقول قبته قوتو كنيمة وان نبيو تبرالي كنيمة مي قوتون ربي تتمي أيهم يكفر مريم sana dura wanti barreeffamee lafa jiru hin jiru iyyuu waa'ee Yesuus waa'ee isaa kan eenyuun bira barreeffamee hin turre waa'een isaa otoo nabiyyi Muhammad hin barreessin dura. نبي محمد بريسين ربي تتمي سنجتو جرامي نبي محمد بريسنا نجرين Isuma eegdotoonni hin barreessin hin dura wanti barreeffamee ture hin jiru. نبي محمد بريسين ربي تتمي وسو ربي تنمين درجت Sii gala'oo jedhi ganaa maaliif eenyu taate? جري مال واسيات موسى وسو ربي ساتني من درجت hin jedhu yaada isaatiin barreesse maal waan laphee isaa irra kaa'e. القرآن الراكون وسيبا سامة كان ربين واي مريم فاتي وان سر فقوتي نوتو بيكسي ستي قد اجدان نبي محمد تربي تتم ايه ربي محمد كتم تادت ايه وسو ربي تني من درجة sana dura wanti lafa ture hin turre. أفان إنجد وسو ربي ستني من درجة دي Maal itti meree laphee isaa irra kaa'ee otoo namatti mee namni barreessedha nabiyyi Muhammad hin لكن نوتو barreessine بيكسي ستي قد Qur'aan. اجدا لا أكسيمتي نوتو بيكسي ستي قد اجدا beeksisa sitti goone waan kana hunda isaatu waan ati beektu miti nutu beeksisa sitti godhee jedha. Beeksisa naa jettu. Revelation jechuudha yookaan ammoo beeksisa beektaa isaa himaansa jechuudha dubbii rabbiin nabiyyootatti geessu jechuudha. Akka mul'ata jechuudha akka abjuu. Abjuu miti beeksisa jechuun abjuudha miti abjuun mul'anni waan biraati beeksifni abjuun waan biraati mul'anni waan biraati afaan oromoo keessattuu jechuudha. Jechuun waan rabbiin sitti mul'isu jechuudha mul'ata jechuudha. Laakiin san caala nabiyyoota biratti rabbiin karaa malaayikaatiin dubbii isaadhaatti geessa. Nabi Muhammad alayhi wasallam dhufamee itti himame. Nabi Muhammad quban qaban. Nabi Muhammad waan Maryam hin beekan waan Isaa hin beekan. Tasuma taate. Itti himame malee Isaa nama jedhamu duraan hin beekan Nabi Muhammad alayhi wasallam. Muusaa nama jedhamu hin Itti beekan. himame moo iyyuu amma itti himame moo barreeffamee itti kenname moo amma namni tokko laphee irra kaa'ee achirraa barreessee jedhu mee akkami kun? Itti himame wagguu laphee irra kaa'amu bar itti himameetiin kaa'ame bar. Nabi Muhammad osoo dhagaan Jibriil irraa dhagaanii ergasanii as keessatti qabatan qoma isaanii irratti rabbii walitti qabeef. Wama itti himame santu as keessatti walitti qabameef laphee isaanii irra kaa'an. Malee callisee maal akkanumatti fideetiin keessa kaa'ee jechuudha miti miimoriidhaa miti bar. Nabi Muhammad hin dhageeffatan wagguu inni dubbisu wagguu jecha rabbii kana dubbisu ni dhageeffatanii ergasanii ammoo rabbiin qoma isaa keessatti walitti qabaaf. Qoma isaa keessatti wagguu walitti qabeef Nabi Muhammad ammoo alayhi salaatu wassalaam waan rabbii walitti qabeef san waan rabbiin qabsiise san uummata irratti dubbisanii jechuudha. Inni amma fakkeenyaaf wangeela irratti amma waa'ee Yesuus kan inni barreeffame. Wangeela natti hin kaasin islaamummaa qofa irra nagaafadhu. Fakkeenya sii kaasa. Ani muslima kana gaafachuu qabdu quraana irraa hadiisa irraa nagaafachuu qabdu. Isuma mee fakkeenya sii kaasuufi qo'e. Fakkeenya wangeela irratti amma wangeelatti naajuun quraana hadiisni hadiisa muslimtoonni islaamummaan kophatti amantiidha. Wangeelatti naajuun nuti laa naxtaaj ilaa wangeel walaa ilaa wangeela walaa kadhaa.
asuma jira. Islaamummaa irra na gaafadhu. Yoo na gaafate islaamummaa irra na gaafatta, yoo an si gaafadhe kiristaanummaa irra si gaafadha. Kanaafinu siin jechaa yoo barbaachisaa ta'e ammoo anatu maal gochuu qaba yoo barbaachisaa ta'e anatu mangeela irraa si dubbachuu qaba malee ati wangeelli akkanaadha akkas jettee nan gaafatin. Yoo barbaachisaa ta'e yoo barbaadde wangeela kophatti na gaafadhu. Keenya akkas jedhaa keessan maal jedhaa jedhee na gaafadhu. Malee walitti. Kanaafuu keenya akkana jedhaa siin jechuufan jirame keenya akkana jedhaa siin jechuufan jiranis. Akkas kanaan quraana keessaa baanu ka quraana keessaa bahiiti na gaafadha. Imbau kan marratan si gaafadha malee. Ayyee quraana qofarraa na gaafadha. Amma waa'ee Yesuus kan barreeffame warra isa duukaa turani kan akka Phexros kan akka Yohaannis fa'a. Gara wangeelaa deemi. Dhaggeeffadhu ka maaliif akkas maa waliin dhooftate. Nama guddaa miti. Situ waliin dha'u jira gurbaa maa waliin dhoofte naan jedhaa sa'a waliin dha'ee. Isaan marratti dubbachaa jirruun bira sii dhaquuf hin eega. Waan quraana yoo gaafatte quraana qofa gaafadhu ani barsiisa. Beekaa waliin cabarbartaame. Ani achi barabbaruutti hin jiru situ achi barabbaru jira. Waa'een jireenyaa cabarbaraadhaan hin ta'u qo'isittanaasa. Hayyee ani kunoo islaamarra na gaafadhu siin jechuu jira quraana hadiisarra na gaafadhu. Iskootti dhiisi macaafa kan keechitti. Maa sodaatta? Maal sodaadha sana gaafadhu siin jechuu jira namni sodaattu na gaafadhu siin jedhaa? Maal jedha? Siin gaafadhaa kanaafuu callisi kaamman xumurutti. Ijoolleen kun naga qabdiisaa ijoollee. An quraanarra na gaafadhu siin jechuun jiraati ati ammoo maa sodaattan? Hin kolfiin nama kolfisiisu yoo sodaachuu baatte waanan si gaafadhu callisiiti fudhadhu. Deebisuu dadhabdu si fudhadhu qoyi. Waanan itti deemuufi yaada koo dura fudhadhu. Quraanarra na gaafadhu hadiisarra na gaafadhu islaamarra na gaafadhu sii deebisa. Yaada koo fudhadhu dura. Yaada kan keedhaati miti islaamarra na gaafadhu. Gaafii barbaadde islaamarra na gaafadhu haga dandeessii deebisa. Macaafa kan keetii quraa islaama walitti hin laaqiin waan walitti dhufuudhaa miti waan ta'eef. Walittan fidaa jiraan? Ayyee quraanarra na gaafatta amma? Eessaa walitti dhufa dukkanni fiifti eessaa walitti dhufa? Kiristaana jechuun ifa musliima jechuun dukkana eessaa walitti dhufa? Kanaafuu akka gara ifaatti dhuftuufan sitti himuu jira si barsiisuun jira. Yoo as keessatti waa hubatte waa si hubachiisuufan. Quraana dhiifneetiin dhaggeeffadhu. Quraana dhiifnee gara macaafaatti achaa deebinu natti himta. Quraanarraa Nabiyyi Muhammad waa'ee gooftaa waa'ee Nabiyyi Isaa Nabiyyi Muhammad irraa eega gaafachuu jiraatte macaafa kan keerra Nabi Muhammad maal godhansa? Macaafa kan keerra Nabi Muhammad maal godhe fide? Na gaafadhu quraanarraa hadiisa. Cabarbariin na dhaggeeffadha hoo cabarbartanii asirraa duttu akka waan waa beektanii. Dhaggeeffadhu gaa dura maa dutta dotoon hin fixeen. Ayyee mee gaafadhu ayyee gaafii kan kee. Nabiyyi Muhammad waa'ee Yesuus waa'ee Nabiyyi Isaa laphee isaarra kaa'ee jette. Itti mee akkamitti akka inni dhalate maal akka godhe hundumaa isatti meette. Amma Nabiyyi isaanii Nabiyyi Muhammad utuun hin dhufiin dura waa'een isaa barreeffamee lafa taa'e. Amma nuyi wangeela itti fayyadamnu kana jechuudha. Kan akka Yohaannis kan akka Phexros fa'aa barreessanii lafa kaa'an. Barreessanii lafa kaa'anii dhaggeeffadhu. Dhaggeeffadhu taraan namaa lafaa ka'ee ani nabiyyiidha ufiin jedheen ati akkamitti fudhatta waa'ee Yesuus ragaa qabatamaa lafa kaa'ee fayyisuutti ragaa kan sii bahu jireenyatti kan ragaa sii bahu akkamitti caalchiftee fudhatte. Ayyee gara macaafaatti achi ceena tole. Ayyee macaafni barreeffamee jira Nabi Muhammadiin dura? Barreeffamee jira. Maal faatu barreeffame? Waa hunda. Maal faatu? Waan hunduma macaafa wangeela hundi isaa barreeffamee ture. Maqaan isaa eenyu fa'a? Wangeela hunduma. Wangeelli maqaan isa maqaan qabu moo maca wangeeli kan kee? Wangeelan beektu ati? Amma na gaafatu. Si gaafachuu jira situ kiristaanaa misa? Atuun aan deebifne yoo maalan si deebisa beekaa cabarbartaan. Amma kun waan takka hin beeku arguu jirtani yaa jamaa. Wangeeluma maqama wangeelaallee hin beeku akkanuma torseenetu maanii giddiin dhiibu malee. Milishaa osoo taate gaariidha si galte. Qawweedhaan dhukaastee dhukkee namarraa kaafta yookaan dullaan nama tumu. Giddiin an dhiibu jirta barame beekumsa. Asirratti ijoollee shamaqqaqqanii waan akkanatti qawweetti qabdee oofuu jirta.
maal jedhama wangeelonni sunniin maqaan isaanii? Wangeelli suni seera uumamaati kaasee hanga mul'ate Yohaannisitti kan barreeffamee Seerri jiru uumamaa otoo wangeela Nabii jedhama Muhammad yaa hin dhufiin hin dura. Seerri uumamaa wangeela jedhama. Jeneraalii isaan siin jedha wangeela. Wangeela maal faadha? Mee wangeela kamiin faadha? Wangeela jechuun kam faadha? Isa keessaa ba'i gaafii akkanaa keessaa macaafa qulqulluun guutummaan isaa Nabii Muhammad dura ture. Waan gootu ani amma sii dhaama milishaa ta'e yaa goobasi koo. Milishaa qulqulluu san ta'e dhukkee namarraa kaafta dulla qabatte. Yookaan qawweedha amma ati bara macaafa giddiin qabdee funyaan itti qabdee akkan oofu jirta macaafa. Kiristaanummaa kana bara akkana giddiin qabdee deemta mun deemtu jechuun ni jirta. Anaanis akkasuma na gochuu na doorsisu jirta baram. Si ejjisa jechuu jirta. Amma shabbaariidhaan garaagarummaa Sinajjeesu. beekumsa giddiinaan deemuu jirta. Sinajjeesu Yesuus jireenya Yesuus fudhadhu. Yesuus jireenya. Nama giddiidhaan milishaadhaan mee milishaa dhukkee namarraa qabdu akkana qawwee namatti qabdu maal garaagarummaa qabda. Giddiidhaan deemuu jirta. Beekumsaan deeman malee bakki kuni bakka giddiidhaan akkana qawwee qabatanii akkanatti oofaniidhaa miti. Mee wangeelli maal faadha siin jedhna wangeela hin beeku. Yoo xiqqaate wangeela afran maqaa isaa qabadhu kootu. Yoo xiqqaate. Erga sana muna hojjeta. Wangeelota amma kutaa macaafaa si qoqqooduu otoo hin taane wangeela afurtu arfantu jira. Akkasumas ergoota jira. Macaafa raajotaa jira. Macaafa seeraa jira. Macaafota isaan kana si qooduu fi miti. Yesuus jireenya akka ta'e fudhadhu. Wangeela kan faatu jirame waa'ee Yesuus kan barreesse. Wangeelonni maal jedhaman? Wangeelonni maal jedhaman? Kamtu dura barraa'e, kamtu taane. Maal jedhu? Reefu laaru jira, reefu manatti jira. Yaa jamaa, hojii rakkanne wallaahi. Reefu wanna gochuu jira, banachuu jira. Maal jedhee? Dhiifama erfooniin narratti cufee gurrarraan qaba. Maal jette? Wamaan jenne irra dabree jira. Maal na gaafattee turte? Wangeela afur jette san naaf himi maqaa isaadha. Kamtu dura barreeffame illee naa himi. Kanuma qofa si gaafadhaan. Wangeela Maatewos. Akka. Wangeela Maariqos, Wangeela Luqaas, Wangeela Yohaannis isaan kana. Okay, kamtu dura barreeffame kanneen keessaa? Hundi isaanii si'a tokko barreeffaman kakoon haara. Wallahi kanaaf milishaa jedhanii bar natti tolee bar beektanii milishaadha kanas giddiidhaan oofuudha kun. Ay milishaa keenya wallahi giddiidhaan oofuu jirta laal giddiidhaan funyaan qawwee itti qabdee oofuu jirta akka malee. Wangeelli yeroo takka hin barreeffamne eessarraa argatte yeroo takka barreeffame kan jedhu. Milishaadhaati haalaas waan takka garaagarummaa hin qabdu. Saaqtee mi'a. Yaa gooftaa Yesuus. Amma sadiisiiti mee Yesuus jireenya. Yesuus jireenya Yesuus fudhadhume. Kootu dukkana keessa gara ifaatti. Mootummaa du'aa jala gara mootummaa jireenyaatti koomu. Maabiraatiin sitti mul'atu moo dukkana keessa jira isaani? Dukkana keessa jirte. Maabiraatii biyya alaati kun si galtee Itoophiyaa meeksitu dukkana keessa jira mana dukkana keessa jira. Ifa keessan jira. Ifa maal keessa jirta mee bani mee amma dukkana kan keenyaa agarra kamtu irra ifa mee ni ilaallati bani mee amma viidiyoo situ irra dukkana keessa jira. Dukkana sana jettati ifa kana fakkaatu keessa kootuuti dukkana isheen hin jetta. Ayyamee amma sa'aatiin natti deemee jira yaa jamaa darsii qaba boru sa'aatii akka malee oofee mirqaalee tumaan sa'aatii kana guutuu irra ture. Waan asiidhaan beektaa marratti. Yoo barbaachisaa ta'e ammoo sadaraan fa'aa wajjin xumurime jara. Waan numarratti si xumuru beektaa? Waan numarratti ergaa sii qabu. Anaaf immoo. Amantaa musliimaa yoo dubbachuu barbaachise amantaa musliimaa lallabu. Amantaatti qoosuun dhugaa rabbii wal mufachiisuudha.
Maaliif jennaan nuti saba tokko Oromoodha. Waan fedhe iyyuu ta'u gaafa amantii qeequu waan ta'e gara dubbii biraati. Yoommoo amantii walii kabanyee jaalalaan waliin jiraanne hin jiraanna. Garuu amantii cabsuun wal xinneessuun wanti wal ta'uun gaarii miti. Amantii musliimaa dhugaa dha'u ta'e amantii musliimaa irra dhaabattee dhugaa sana lallabu. Yoommoo amantii kiristaanaa taate amantii kiristaanaa dhugaa yoo ta'e isarra dhaabattee isa lallabu. Sana malee amantii musliimaa akkana, Yesuus akkana, maarreen akkana, naataanaan amane bakka anaaf jireenya jedhee isan jireenya ta'e kana yoo kee dhugaa ta'e isaan namu achuudha malee inni sirka jiru akkana inni akkasii isa anatu beeka waan an fudhadheef. Waan akkanaa kana otoo dhiiftanii dhugaa rabbiin bareedu. Dhugaa rabbi ammaati hin dallantee amma nutti qabamteeti. Anama otoo waa'ee eenyuu dubbattani gaariidha. Isa wal cabsuu wal asqayyamuun kun gaarii miti malee. Ati maal si godha situ bane waa beekettee ol baate akkam si godha. Osoo amma nama waan beekte hin baradhaa na barsiisaa osoo jette si barsiisan. Laakiin ammoo ati waa beekettee gaafa dhufte ammoo gadi qabeetti likkii kan keessatti qarsiisuun dirqama. Akkam godhadee gara biraadhaan jiru. Dhaggeeffadhu beekuu ani beekee naman ilaal. Kiristoosiin beekeen fudhadhe. Akkamiin beektaa amanta namni wangeelli yeroo takka barreeffame jedhu. Situu na barsiise miti. Kiristoosiin na barsiise miti bareen fudhadhee mi. Amantaa musliimaati beektee miti kan itti jiraatu. Amma hin gaha galatoome. Beektee miti kan quraanatti jiraattu ati qoy. Hingaa amma yeroo biraadha kunilleen si galtee kunilleen bareedaadha yaadni kan keellee gaariima. Abshir namni wal lolu tokko illee hin jiru hin rifatin sitti illee dhagaami. Miidiyaa irra kan jirru malee lafatti wanni gabbuu tokko illee hin jiru. Kiristaanonni illee sabuma keenya warri itti haasa'aa jiru baay'inaan. Akka saba biraallee ta'e Itoophiyaawidha. Baay'inaan kan itti haasa'aa jiru Itoophiyaawidha. Hundi keenya iyyuu tokkuma warruma biyya takkaati. Wanni wal lolu illee hin jiru wanni qawwee walitti fudhannu illee hin jiru. Ragaadhaan qofa walitti haasa'uudha asitti. Ati fakkeenyaaf Islaamummaan sirrii miti ati jettee ani sitti naaru ragaa kan kee fidadhu siin jedha malee. Islaamummaan sirrii miti ati jette qawwee fudhachuun hin barbaachisu atillee qawwee fudhachuus hin barbaachisu. Islaamummaan sirrii miti jechuun mirga qabda garuu ammoo ragaa fidadhu siin jedha si wajjin madala. Anilleen yoo kiristaanummaan sirrii miti siin jedhe aaruu hin qabdu ati. Kiristaanummaa amantii sirriiti miti siin jedhe kun waan aaruu barbaachisuudha miti kun waan addunyaa guutuu keessa jiru. Siyaasni addunyaan guutuun akkanuma waliin haasawa. Amantii keessatti poolitikaa keessatti kun uumama ilma namaati. Namuu amantii garaagaraa qaba. Amantiin kun hundi sirriidhaa miti. Fakkeenyaaf muslima amantii islaamaa malee wanni biraadhaa guutuun isaatuuyyuu sirriidhaa miti jedhaan. Amantiin kiristaanaa sirrii miti. Macaafni keessan sirrii miti osoo hin jedhe aaruun qabdu ati ragaa kan kee fide awwal naan jechuu qabda malee. Garuu ammoo atilleen amantiin muslimaadhaa sirrii miti ati jette ragaa kan kee fide siin jedha malee waan biraa siin hin jedhu arrabsuudhaan malee jechuudha. Arrabsuu jechuun ammoo akkam jechuudha. Isin jazboota, isin akkanaadha, isin fokkattoota, isin minaamineeshin munaafiqtoota yoo siin jedhe amma si arrabsu jira jechuudha. Yookaan ammoo isin jazboota, isin maaliidha isin jedhe si arrabsu jira. Garuu ammoo ati sirriin jirtu, macaafni kan kee sirriin jiru isin jedhe ammoo kun arrabaa miti. Arrabaa fi qeeqa addaan baastee beeku si barbaachisaa. Tamaam akkasitti hubadhu siin jechuudhaafi galatoome. Amma laa beektaa waan ta'e beektaa amma dhiifama faana alta. Waan ta'e beektaa amma inni sooshaal miidiyaan kun jireenyumaa jechuudha. Waanuma namni sooshaal miidiyaa kanarratti taasisu waanuma keessa isaa jiru. Fakkeenya wanta asirratti taasifamu immoo lafatti gaafa bu'ee asirraa namoonni dhagaan ganda keessatti jibba kiristaanaa musliima gidduutti dhufu amma taateedha waan argaa jirru baay'ee isaatu jira jechuudha. Sooshaal miidiyaa kanarraa fuudhanii ganda keessatti hojiidhaan iddoon itti agarsiisan jira. Kun immoo waanuma asirratti dubbatamee dur kanan turre amma yeroo akkas wanta akkana babal'ataa dhufee namni walitti diina ta'e malee. Lakki akka musliimaatitti anuu sii qaba. Akka musliimaatitti ani kun itti gaafatamummaa si fudhachuu danda'a. Akka musliimaatitti namni miidiyaa irraa fudhatee dhaqeetiin kiristaana ajjeesu hin jiru. Namni dhaqeetiin Itoophiyaa keessatti charchii gubu hin jiru. Namni beet kiristaana gubu hin jiru. Garuu ammoo kiristaanota keessa argamuu ni mala. Kunoo Iluu Abbaa Booriitti kaluu kana masjida gubanii Engaddalee fannoon seenteetiin rabbi siin haa fannisuuti fannoo du'a rabbi itti haa godhuuti engadda seentee muslimtoota masjida keessa fittee sigaltee dabalataan amma sammuu shaggar keessatti masjida hedduu diiguu jiranii kun ammoo dhugaadha. Isintu diigsisa kaa isintu asirra taa'ee diigsisame isin irraa ka'eetime
dubbii asin irraa dubbattan bu'aan isaa lafarratti argama kun kan masqiida dhiigsisu kan lubbuu balleessisu sini ollaa ollaarraa ganda keessa akka walitti ka'u kan godhu sini amma dhagaadha walquchuu waan ta'e jibbiinsa fiduun isiin warra sooshaal miidiyaa kana magaalaa shaggar keessatti warra bulchiinsa naannoo oromiyaatu diiga malee warra nu dhaggeeffatu miti ba kiristaana amma jettanii musliim karaam dhugaa musliima jettanii daandii irra akka warra kiristaanaa baatanii lallabu deenya ragaa isaa isaa fudhatamee daandii irra baa lallabaa kan jedhu deemaatii lallaba karaa irratti namootatti maa kan jedhu ragaa qabdaa qoraanarra. Abba milishaa kana eenyuun irraa baasa. Moo warra beentee jalaa argitanii isa nu ergama keenya baanu isinis jalaa eetoo haatan. Gooftaa Yesuus. Lallaba keessatti dhagaame isaa ammallee kana lallabame islaamummaan lallabame. Ragaa qabduudha amma akkas kaatanii lallabuudha ragaa qabdu. Ragaa qabne. Baa lallabaa daandii irratti kan jedhu. Ayyemee amma hingaati gurbaa deemiti wanni. Tasgabbaa. Deemiti. Tasgabbaa ibiddi wangeelaa ganaa bobaa ganaa kiristaanni addunyaa dhaala kiristoos ganaa addunyaa dhaala isin tasgabbaame. من أهم ميليشيا نوعه أعوذ بالله من الميليشيا ما لقربا ما نجا قدامي فيان كان كده نتأستي بك أنا جاي روزون ستة يجدي دان والله أورجينال ميليشيا لكن جدي دان نتأسابر ساتي ميجا قوتو نرى سفيت ساتي ميجا قوتو ورا ميليشيا اللي كسنت النجا من سيني غوبزيلا أيه أما أسمعت جيسان اللين يا جماعة سابتاتين اللين الرديمي هكذا يون تري متيزا باقي تري ساتي يدو سر تري ربي إنكين سبحانه وتعالى ورنا قامبلو ربي إنه هتعيسو جبوك إن ربي إنه هاديسو ربي إنكين سبحانه وتعالى جبوك إنه هاديسو اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار يا رب يتجبوك إن نليس جبوك إن يا رب نليس ورك راكن كيرك أجري دم يا رب نتاز عبادة كان كيد يا رب نلافس ور عبادة كان كيد تلافت يا رب نتاز يا رب صلاة كان كيد تلافس صوم تلافس إلهنا يا رب شياطين كراك نرى قرط شياطين إنسي لا أنا ما ذاك جني لا أنت ثاني يا رب كراك نرى مكسي شري أشرار يا رب نتكسي كيدي فجار يا رب نتكسي مكري ورا مكري أورا يا رب نتكسي مكري حاسد يا رب نتكسي ورا الدعوة كراك كثير رتي توفيق عند يا رب نتعيس نما حقيقة لا سيف جت يا رب نتعيسي حقيقة ما نما كراكن كير جرات يا رب نتايس نما سيف جت وجتي أتقلت الرسا وقلت يا رب نتايس يا إلهنا يا خالقنا يا رب ورجلت اللي نقجلج يا رب ورجلت ور كرار لمك يا رب نقجلج ور مقجل مرجل قجل ما يا رب دبليف والذين اهتدوا زادهم هدى ور كجل ما الرجل يا رب كجل ما دبليف ور سلانة الفات صلاة يا رب لا فسيف ور زكانة الفات يا رب لا فسيف ورا حجين التلفات يا رب هجي سبلافيس عمره سبلافيس عبادك من يا رب وأن التلفات قلت يا رب نوجه تكان كيس يا رب نوجر عجيس هذا فباكين يا رب رحمتك بكسان جرنت يا رب نوتكس كان دو أنا مو قبري ساني كيس ستي جافي جنة يا رب نتاسسي نما جافي جنة كيس ستي بشنن يا رب تاسي ورا بد جهنم رنا قبو يا رب نتاسسي سار ركتني نقول سني ركو غرا جلا يا رب نوباس ورجل دنيا رجل لي يا ربي نتلي حق ساني قوتو لمن يا رب أتوم بيكتاتي دنديتي كان كيتي رزقي سمار كجرتيتي بكجرنتي يا رب نوتيكس رزقي ساني رزقي حلال يا رب نتاسي رزقي ساني رزقي بل يا رب نتاسي يا ربي نم هذا فبان انت مفتومتي نم هذا فبان ابي هذا فبان التفو يا رب نتاس يجول لك إن كيس بركة يا رب نوكاي على مناتي إن كيس يا رب بركة ورنفونتي يا رب نفوسس ورنير منتي يا رب قلتين ويجال وما سموا لكم ستاكين يا رب نفيس نمدو إلى مقبري حالاك قبري موفاده دسانت يا رب نفرارمي بيا كينيا بيا نقادا يا رب نتايس بيا كينيا بيا نقادا يا رب نتايس
يا رب نولي بيكم سلي يا رب نفدبل رزقي تينا رزقي بلو يا رب نتائس مدك أدادا كمنا يا رب ممكن رزقي تينا رزقي جتو متي رزقي توفتو يا رب نتائس حركة كيني حركة نمجلا واقبت يا رب نتائسين إلهنا يا رب العالمين ست هاجوم ملي أمم كان كيت هاجوم يا رب لا نتكس أمم كان كيرا يا رب ندرومس حلال كان كيتي حرام كان كيتي حرام كان كيرا يا رب نوبي نما حرام درقومتي نما حلال انجلات يا رب نتائس يا رب العالمين أمم كان كيرا يا رب ندرومس رزقين سيار كجرتي ون هندي سيار كجرتي أمم كان كيرا يا رب ندرومس فولا كينيا فولا نما بيرا نما دو فول درا دابتومتي فولا nama fuuldura dhaabba kadhachuuf nama fuuldura dhaabbattuu miti fuula keenya ka kennuuf jecha nama fuula dhaabbattu yaa rabbi nu taa'is yaa rabba alcaalamiin yaa rabba alcaalamiin yaa rabba alcaalamiin bakka jirtutti sihrii ciina annaas jinnii wantoota garagaraadhaa kan ijoollee garagaraadha bakka jirtutti rakkisaatiin jirtu atuu hin dandeessa yaa rabbi irraa balleessa aafiyaa tamaama yaa rabbi kenniif نموتا وانتوتا كان ركتشو جيران هندسانيتو يا رب نعافي يا رب نعافي يا رب نعافي يا رب عافيتها ما يا رب نوكن يا رب نوكن يا دمرادك يا رب نوجود يا رب نوجود اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اي يا جماعه خلاص اسمعت جيساني والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.